Bu'uurri amantaa Islaamaa jaha yeroo ta'u, san keessaa tokko al-iimaanu billah, tokkochummaa Allahitti amanuudha. Inni lammaffaan ammoo malaa'ikootatti amanuu. Sadaffaan ergamtoota Rabbiin biraa ergamanitti amanuu. Anbiyoonni maqaan isaanii Quraana keessatti eeraman 25 yeroo ta'an, san keessaa tokko Al-Masiih Iisaa ibn Maryam kan sabaaf ergamuu keessatti ergamaa 24ffaadha. Anbiyoota keessaa 24ffaa irratti argama. Isa booda nabiyyii goolabinsatti ergame sun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keeyyata kana bu'uurri amantaa Islaamaa jahan keessaa tokko al-iimaanu bir-rusuli. Ergamtoota hundatti amanuu. Muslimtoonni ergamtoota hundattuu ni amanu. Isaan keessaatu gargar hin baasan. Sababbiin Rabbiitti amanaa jedhu. Kanaafuu muslimni tokko muslima dhugaatii jedhamee amanamuudhaaf Yesuus yookaan Iisaan ergamaa Rabbii ta'uu isaa amanuu qaba. Inni ergamaadha. Ergamaa keessayyuu ergamaa Israa'el qofaaf ergameedha. Akkasumas Abdullah, jechi Abdullah jedhu jecha afaan Arabaa yeroo ta'u hiikni isaa gabricha Rabbii jechuudha. Akkuma sana innis gabricha Rabbii jedhamee waamame. Gaafa Quraana xiinxallinu Quraanni suuraa Aali Imraan 3:51, suuraa Maryam suuraa 19 ayat 36, suuratu Zukruf suuraa 43 keeyyata 61 irratti maal jedha? Ani Allahan gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessan jedha. Allahan gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessani isa qofa gabbara. Karaan kun karaa qajeelaadha. Keeyyata kana gaafa xiinxallita. Allahan gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessan jechuun Rabbii kiyyaa fi Rabbii keessan isuma qofa gabbara. Kun ajaja tokkochummaa isatti amana. Tokko isa qofa gabbara waaqessa. Kuni karaa qajeelaadha. Karaan sirrii daandii dhugaa gara milkaa'inatti nama geessu isa kana jechuun ta'e jira. Kanaaf inni gabricha Rabbii ta'uun isaa ifaan ifatti mirkanaa'ee jira. Akka gaafa macaafa qulqulluu ilaallu yookaan kitaaba muqaddas kitaaba jedhamu kana keessatti akka ifamee jirutti Nabiyullah Iisaa alayhi salaam gaara gubbarratti ol bahee harka isaa diriirsee Rabbi kadhate. Rabbi kadhachaa bule fa'aa jedha kitaaba keessatti. Gaafa keewwattoota kana xiinxallinu Wangeela Luqaas boqonnaa 12 irratti Yesuus Kiristoos kun gaara gubbatti ol bahee harka isaa kana diriirsee Rabbi kadhachaa bule jedha. Namni Rabbitti amane Rabbi kadhachuun isaa dirqama. Kanaaf inni halkan guutuu Rabbi kadhachaa bule jedha. Ammas inumaahu gaara gubbatti ol bahee kophaa namarraa bahee Rabbi kadhachaa bule kan jedhus macaafa keessatti caafamee jira. Ragaa wal fakkaatu Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti maal jedha? Yesuus Kiristoos kun adda isaa kanaan gombifamee Rabbiin kadhate. Adda isaa kanaan gombifame. Kana jechuun sujuuda bu'e. Adda isaa kanaan gombifame jechuun sujuuda bu'e jechuudha. Kun mallattoo muslimtootaati. Muslimtoonni Rabbiif sujuuda bu'aniit Rabbiin kadhatu. Sujuuda keessatti Rabbiima kadhatu malee, Rabbuma qulqulleessu malee gochi biraa kan isaan raawwatan hin jiru. Yesuus illee muslimtoota keessaa tokko waan ta'eef adda isaa kanaan gombifamee Rabbii isaa kadhachaa ture. Rabbii isaa kadhachaa ture. Qabxiiwwan wantoota kana mirkaneessan macaafa keessatti hedduminaan dubbatame. Akkasumas inni barsiisaa tawhiidaati. Tokkochummaa Rabbii barsiisaatiin hin ture. Ragaa kanaatiif Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti yaa Israa'el dhagayaa. Gooftichi Waaqayyoon keenya jedha. Gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatiittu gooftaadha jedha. Jechi Waaqayyo jedhu Oromoota qofa biratti beekama. Matsaaf Qudduusii afaan Arabiffaa keessatti ammoo Allah jedhamee jira. Jechi Allah fi Waaqayyo jedhu garaagarummaa hin qaban jechuun Oromoon wanti itti baanan tokkicha samiif dachii uume ittiin baanan. Waaqayyo kan samii fi dachii uumedha. Akkasitti tokkochummaa Rabbii ka hiriyaa hin qabne ka shariika hin qabne ta'uudhaan beekan. Dhimma biraatiin hin beekan jechuudha. Akkuma sana innis gooftichi Waaqayyoon keenya jedhe. Kophaa isaatittu gooftaa tokko. Kana jechuun Rabbi tokkicha jedhee barsiisu jira. Barsiisni isaa kun ammoo barsiisa Nabiyullaahi Muusaa wajji wal fakkaata. Gaafa kakuu moofaa xiinxallinu
seera keessa deebii yookaan book of Deuteronomy boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Yaa Israa'el dhagaya, gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatiittu gooftaadha jedha. Jechi Muusaan barsiiseef yookaan seeronni Muusaadhaaf kennaman 10 san keessaa tokko Rabbi tokko kan jedhudha. Iisaa ilmi Mariyamis yookaan Iyyesuusis dubbima inni barsiisaa ture kana deebi'ee barsiise. Homa Ibraahim fa'aa barsiisan innis deebi'ee barsiise. Homa Muusaan barsiise deebi'ee Nabiyullah Iisaan barsiise. Homa Nabiyullah Iisaan barsiisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deebi'anii barsiisan. Garaagarummaa takka illee qabu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 yoo xiinxalinu maal jedha? Iyyesuus Kiristoos ani seera nabiyyoota na dura dabranii faallessuuf hin dhufne. Ani sanumaan hojjechuuf dhufe jedha. Seera Muusaa sanillee faallessuuf hin dhufne. Sanumaan hojjechuuf dhufe jedha. Namni akkana jedhu ammoo ergamaadha, gabricha, barsiisaa tokkochummaa Rabbii ta'uu isaa kan nuuf mirkaneessu. Inni baraa wanti inni barsiise hoo barsiisni inni barsiise ka eenyuuti? Kan mataa isaati moo kan Rabbiitii kan jedhuudhaaf deebiin gabaabaan namni barsiisa mataa isaa yoo waa hin isatti godhame malee nabiyyii ta'ee barsiisa mataa isaa akka barsiisu tokko illee hin jiru. Barsiisni Iyyesuus Kiristoos barsiise barsiisa tokkochummaa Rabbiiti. Kitaaba isaa yoo ilaalle Injiiliin kun kan inni barsiise kitaaba Rabbiiti malee kitaaba mataa isaatii miti. Kitaaba kana gaafa xiinxallinu kitaaba kana keessatti Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 irratti Iyyesuus Kiristoos kun guutuu Galiiliyaa keessa deemee wangeela Waaqayyoo lallabaa ture jedha. Wangeela Waaqayyoo lallabe jechuun Injiilii Rabbii barsiisaa ture jedha. Injiiliin sun ammoo kan Iyyesuus osoo hin taane kan Rabbiiti. Har'a kitaabota al-Anaajiilul Arba'aa jedhamu yookaan kitaabota afran yookaan wangeelota afran kana yoo ilaalle wangeela afurtu jira. Wangeela Maarqoos, wangeela Luqaas, wangeela Maatiyoosii fi wangeela Yohaannis jira. Kunniin wangeelota afran yookaan four gospels jedhamanii jiran. Gaafa kana laalluu fi waan Maatiyoos gabaasee wajji wal bira qabnee laallu samii fi dachii. Sababbiin isaa maal inni? Iyyesuus kan inni barsiise wangeela Waaqayyooti. Garuu kaarra jiru sunoo wangeela Waaqayyoo ta'uu danda'a. Mee wangeela Waaqayyoo ka jedhu jira. Iyyesuus wangeela Waaqayyoo lallabe. Wangeelli Waaqayyoo sunarra eessa dhaqee wangeelli namni afur maqaa nama afuriiti waamame barsiifamu jira. Wangeela Maarqoos, wangeela Luqaas, wangeela Maatiyoos, wangeela Yohaannis jedhamee jira. Kana keessa wangeela Waaqayyoo ka jedhu jira hoo? Maaliif maqaan kun guutuun geeddarame? Laal. Maatiyoos jira, Maarqoos jira, Luqaas jira, Yohaannis jira. Kunniin four gospels maqaa namaatiin waamame yookaan maqaa wayiiti. Haa jennu. Gaafa deebinee laallu kitaabuma jarri barreessan keessatti Maatiyoos kitaaba barreessee maqaa ofiitiin moggaase. Maqaa ofiitiin. Kitaabni Rabbii akkamitti maqaa namaatiin deebi'ee moggaafamu? Mee Quraanaa fudhadhu. Quraanni maqaa namaatiin hin moggaafamu. Maqaan waltawaa guutuun maal jedhama? Al-Qur'aanul Kariim. Innahu la-Qur'aanun Kariim. Laal. Inni Quraana jedhee Rabbi Quraana keessatti dubbate. Kalaama kiyya jedhee dubbatee jira. Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam jecha Rabbii kana barsiisan. Kamataa isaanii hin barsiifne. Sababbiin wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Ofirraa fuudhee waan takka sinaasawu waan Rabbiin waahii isaanii godhe qofa haasaa kan jedhutu achi keessatti dubbatame jechuudha. Akkuma sana Iyyesuus Kiristoosis Injiilii Waaqayyoo yoo lallabe yookaan Rabbi yoo lallabe Injiilii sun eessa? Mee seenaa of duuba deebinee seenaa kiristaanotaa xiqqoo haa ilaallu. Nabiyullah Iisaa alayhi salaam erga inni ol fudhatamee booda waggaa 28 booda kitaabni barraa'uu jalqabe. Jaarraa tokkoffaa keessa. Gariin jaarraa tokko xumurarra barreesse, gariin walakkaa booda barreessan, gariin isaanii ammoo walakkaatti barreessan jechuudha. Giddugala walakkaatti barreessan. Yoo laalle kitaaba Maarqoos, Luqaas, Yohaannis jedhamu kan waggaa 60 booda erga Iyyesuus gara samiitti ol fudhatame waggaa meeqa booda barraa'e beektu? Waggaa 27 booda. Waggaa 27 booda kitaabni barraa'uu jalqabe. Maarqoos garaagarummaan isaanii wangeelota afran kan yeroo garaagaraatti barreessan biyya garaagaraa ta'anii barreessan. Jarri kun akka bartoota Iyyesuus Kiristoositti bakka tokko ta'anii waan Iyyesuus irraa dhaga'an hin barreessine. Waan dhagaan qofa barreessan jechuun
akka waan seenaa namarraa qo'ataniitti seenaa namarraa yookaan manguddoo bira deemee akka namni seenaa saba tokkoo barreessutti akkasitti barreessan. Kitaaba kana keessa yaada lama jira. Gareen tokko Yesuus faarsa, gareen tokko Yesuus arrabsa. Kun lameenuu macaafa keessa jira. Gariin Yesuus biddeena Waaqayyoodha. Gariin hoolaa Waaqayyoo jedha. Kuni faaruudha moo arraba? Gareen tokko immoo ni jaja. Nama gaarii nama akkanaa waan akkanaa hojjeta jedhanii faarsu. Gareen kun ni arrabsu. Lammeen isaatu macaafa keessatti caafamee jira yookaan barreeffamee jira. Kuni ergamaa fi iccitii guddaa of keessaa qaba. Kanaafuu iccitii kana keessa gabbuun ilaaluu qabna. Wangeela Yohaannis kan jedhamu ammoo waggaa 90 booda yookaan xumura jaarraa tokkoffaa dhaloota Yesuus Kiristoos erga inni gara samii fudhatame booda naannoo waggaa 40 booda barreeffame. Nama eenyu jedhamuun barreeffama? Nama maqaan isaa Yohaannis jedhamuun barreeffamaa jedhama. Wangeela afran kana keessaa wangeelli Yesuus wangeela sadanirraa faallaadhaa jedhan ergaan isaa. Maaliin faallaa ta'e beektu? Inni kuni tokko wangeelli sadii wangeela sinoptiksii jedhamu. Inni immoo nan sinoptiksii jedhamee jira. Wangeela sinoptiksii fi warra sinoptiksii hin taane jalatti gaafa ramadamu Yohaannis wangeela nan sinoptiksiidha. Wangeelli Maatewos, Maarqos fi Luqaas wangeela sinoptiksii jedhamu. Akkasitti ramadaman. Maaliif wangeelonni sadan kun ergaan isaanii wal fakkaata. Wangeelli Yohaannis ammoo wangeelota sadiin kanarraa ergaa addaa qabaadha. Wangeela afran gaafa xiinxallin waan Yohaannis tokko lama boqonnaa tokko keeyyata tokko haga 4 15 6 kana wangeelota biroo keessa hin jiru jedhama. Fakkeenyaaf jalqabaaf jechatu ture, jechi sun Rabbi bira ture, jechi sun Rabbi ture kan jedhu wangeela Yohaannis keessa malee wangeela afran keessa sadiin keessa hin jiru jedha. Kanaafuu ergaan isaa wangeelota kaawwanirra kophaadha. Kanaaf wangeela sinoptiksii keessatti ramadamu jedhamee jala sararame kaayame. Ergasii ammoo wangeelonni biraallee barreeffamuu jalqaban. Wangeelli wangeela Pitaaraa, wangeela Finfaansee. Wangeelli Pitaaraa sun maal jedhaa? Yesuus qaaman osoo hin taane ruuhiidhaan fannifamee jira. Wangeelli Maariyaam Magdaalaallee jira. Wangeelli Maariyaam Magdaalaa hoo maaliif fudhatamuu dide jennaan Maariyaam wangeela wahiituun barreessinee jira. Akkasumas wangeela Yesuus ka jedhamu illee jira. Yesuus wangeela hin barreessineen sanillee didan. Walii gara wangeela 60 oliitu barraa'e. Hanga jaarraa 4 gidduutti. Amma gaafa kitaabilee kana walitti qabuudhaaf deeman hayyoonni kiristaanaa ni mari'atan. Mee kitaabni wangeelaa kun baay'eedha. Maal haa goonuu jedhan. Garaagarummaan guddaanis argamee ture. Jidduu kanatti kitaaba kana waggaa 150 dura kan barraa'e jennee waggaa 150 hanga waggaa 400 gidduutti kan barraa'e jennee bakka lama addaan haa baafnu jedhan. Sana booda iddoo lamatti qoodan. Isa kana maal jedhaniini? Canonical gospel and non-canonical gospel. Wangeelota kaanonikaalaa fi wangeelota kaanonikaalaa hin taane jedhanii bakka lama qoodan. Waggaa kun takka waggaa 150 dura kan barraa'e wangeela kaanonikaalaati. Isa san immoo ni fudhanna. Wangeelota waggaa 150 booda barreeffaman immoo hin fudhannu jedhan. Ergasii bakka lamatti qoodanii wangeelota kaan gatanii wangeelota kaan fudhatan. Wangeelli Barnaabaasis jidduu sanitti waan barraa'eef aqiidaa kiristaanaa faallessa jedhanii wangeela isaallee ni gatan. Garaagarummaan guddaan argamee jira. Wangeela Waaqayyoo ka jedhamullee gatamee jira. Garuu Yesuus kan barsiise wangeela Waaqayyoo ture. Wangeelli Waaqayyoo sun dhiifamee wangeelonni maqaa nama birootiin barreeffaman sun waggaa 150 dura kan barraa'e jedhamee akkasii fudhatamee jechuudha. Bifa kanaan garaagarummaan guddaan uumame. Sana booda kitaaba kana jaarraa 5ffaa keessa walitti qabuu jalqaban. Ergasii kitaabni kun maqaa garaagaraa qaban walitti qabamanii kitaaba tokko keessatti akka isaan barraa'aniif haala kan mijeesse hayyoota Giriikotaatii fi warra Laatinotaati. Jarri kun ergasii maqaa kitaaba kana maal moggaasuu qabnaa jedhan. Giriikonni jechuun jecha Baayibiliyaa jedhamu moggaasaniif. Baayibiliyaa jedhanii waaman. Gubbaa isaa irratti Baayibiliyaa jedhanii waaman. Ergasii warri Laatinii dhufee jecha Hoolii jedhamu itti dabale. Ergasii maal ta'e Hoolii Baayibil jedhamee waamame. Bifa kanaan garaagarummaan guddaan uumamee
maqaan kitaaba sanis hoolii baaybil yookaan macaafa qulqulluu jedhamee moggaafame. Maqaa kana kan moggaase ammoo hayyoota malee Iyyesuusis miti Waaqayyos miti. Ergasii akkasumatti deebi'ee kitaabni kun iddoo gurguddaa sadiitti qoodama. Kun kaatoolikii ta'e. Warri kaatoolikii kitaaba 73. Warri ortodoksii garaagarummaa guddaa qaban. Warri baha giddu galaa kitaaba 77 hanga 79tti amanu. Warri ortodoksii Itoophiyaa kitaaba 81 fudhatan. Jaarraa 15ffaa keessa immoo Maartiin Luuter macaafa qulqulluu jedhee 66 fudhatee Protestaantii, Kaatoolikii, Adventistii. Haa garaagarummaan jiraatu malee kitaabni jaraa 66. Bifa kanaan kitaabni garaagarummaa guddaa uumaa dhufe. Haa ta'u kitaaba kana gaafa xiinxallinu waa afur of keessaa qaba. Sheek Ahmad Diidaat rahmatullahi alayhi kitaaba kana gaafa xiinxallitan jedhe qabiyyeen kitaaba kanaa waa afur qofa jedhe. Tokkoffaan jechi Rabbii kitaaba kana keessa ni jira. Lama jechi nabiyyootaa ni jira. Sadaffaan seenaa nabiyyoota illee kitaaba kana keessatti ni argamaa jira. Afuraffaa irratti ammoo falaasamni namaallee kitaaba kana keessa ni seenee jira. Kana jechuun kitaabni kun maal ta'e tahriifa ta'e tabdiila ta'e jijjiirame. Rabbi quraana keessatti dhimma kana dubbate. Min allaziina haaduu yuharrifuuna alkalima an mawaadiihi. Yoo warra Yahuudoo manirraa warra jecha Rabbii isa dhugaa bakka kaasanii jecha birootiin bakka buusantu jira. Kuni maal jedhama? Tahriifa jedhama. Hin harrafan. Harrafa. Hundeen jecha tahriifa jedhu harrafa jechuudha. Kana jechuun jijjiiran jechuudha. Jecha birootiin bakka buusan. Bifa sanii kitaabni kun guutuun geeddaramaa dhufe. Garuu Iyyasuus Kiristoos kitaabuma kana keessatti akka ibsametti wanti inni barsiisaatiin hin ture wangeela Waaqayyooti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:16 irratti Iyyasuus maal jedhe? Barsiisni ani barsiisu kun kan kooti miti kan isan ergeeti malee jedha. My teaching is not from me but from the one who sent me. Kan isan ergeeti jedha. Barsiisni ani barsiisu kun kitaabni ani barsiise kun kiyyaa miti kan isan ergeeti jedha. Qaama isa erge illee himee jira. Qaamni isa erge ammoo Rabbii tokkicha samii fi dachii uume. Kawni uume jechuudha. Ilma namaa dhabamarraa argamsiisetu Iyyasuusin kitaaba Injiil jedhamu barsiise. Injiil kenneefi Tooraatillee ogummaa Tooraatillee isa barsiise ogummaa biraallee isaaf kenne. Kanaafu kitaaba isaatiin wal qabatee kitaabni isaa Injiil ture malee kitaaba biraa hin turre. Barsiisni isaas barsiisa tokkichummaa Rabbii ture. Inuma macaafa gaafa xiinxallitan wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti maal jedha? Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Namni tokko jireenya bara baraa argachuudhaaf wanti inni gochuu qabu maali? Tokko Rabbi tokko jedhee amanuu qabaa jedha. Lama Yesuus ergama jechuu qabaa jedha. Kun barsiisa isaati. Warri isaa Waaqa jedhu hoo maalirra dhaabbateetii kan jedhu yoo deebinee laallu tokkoffaa haadha qofarraa uumamuudha. Lammaffaa mu'ujizaa isaa san qofa. Mu'ujizaa hayyama Rabbiitiin inni raawwate sanirra dhaabbachuudhaan maal jedhaniini Rabbi isaan jedhan. Yoo Waaqa isaan jedhan ammoo macaafni yoo maal jedha? Waaqa dadhabaa Waaqa humna hin qabne ta'a. Waaqni Yesuus Waaqa irra guddaadha. Yesuus ammoo Waaqa dadhabaa ta'a. Sababbiin wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti maal jedha? Ani humna kootiin wama takkallee gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka dhagee qofatan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Ani yaada godhuu qabu hin barbaadu. Garuu yaada isan erge san duuka bu'uu barbaada. Eenyu Rabbii kiyya kan isan erge yaada isaa qajeelfama isaa san faana bu'uu barbaada malee ani fedhinnaa lubbuu kiyya jala deemuu hin barbaadu jedha. Kayyanni kun qofti gaha. Ammas inumaahu jechi abbaa jedhu kun waan guyyaa keessa dhufe malee inni Rabbi jechuudha. Rabbiin kiyya na caalaa kan jedhu sirriidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:28 irra maal jedha? My father is greater than I. Abbaan kiyya narra caalaa jedha. Abbaan kiyya narra caalaa. Kana jechuun Rabbiin na tara jechuu jira. Yohaannis boqonnaa 14:29 irratti immoo maal jedha? My father is greater than all. Rabbiin kiyya yookaan Allahan kiyya waa hundarraayyuu gudda jedhe. Al-Kabiirul Muta'aal. Rabbiin Allahu Akbar. Waa hundarraayyuu guddaadha. Rabbi waa hundarraayyuu guddaadha. Kanaafuu Rabbitu waa hundarra gudda jechuu jira. Ani immoo humna hin qabu jedhe Yesuus. Barsiisni an barsiisullee kiyyaa miti. Kanaafuu Rabbi jechuu miti. Amma osoo Rabbi ta'e Rabbiin inni kadhateef, Rabbiin inni soomeef, Rabbii kam ta'a.
rabbiin kadhatu wayitu iyyuu hin jiru. Akkasuma Iyyasuus Kiristoos kun nageenya rabbii isarratti haa jiraatu. Eessa jira? Du'ee jira moo gara samiitti ol fuudhamee jira kan jiru haa ilaallu. Iyyasuus Kiristoos nageenya rabbii isarratti haa jiraatu. Kiristaanonni du'ee jira, ajjeefamee jira, fannifamee jira. Akka maaliif kana raawwate jennaan cubbuu keenyaaf aarsaaf godhe nuuf jedhee aarsaaf godhe. Kana jechuun namni tokko yoo badii dalage namni biroo haadha ofii godhee mukatti of rarraasa jechuudha. Mee saayinsiin kun ni hojjetaa? Lakki. Mee fakkeenya bira isaa ilaallu. Namni tokko dhukkuba bowwoo daanaan qabama. Siree gubbaa ciisa. Abbaan ilma isaa argate yaa ilma kiyya. Dhukkubni bowwoo daanaa cimaan na qabee waan jiru ani faarmaasii dhaqee dawaa fudhachuu waan hin dandeenyeef dhaqiitii faarmaasiitii dhukkuba kiniinii paanaadoolii yookaan parastaamooliis haa ta'uuti bitii naa liqimsii jedhaan. Mee yoo ilmi isaa kiniinii liqimse abbaa dhukkubsatu maal fayyadame? Kana jechuun walaa taziru waaziratuun wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama birootiin hin adabamtullee hin baattullee. Kana kan jedhe Qur'aan. Iyyasuus namaaf jedhee wanti inni fannifame hin jiru, namaaf jedhellee wanti inni du'elleen hin jiru, inumaahuu hin duunellee hin ajjeefamne. Dhimma kana Qur'aanni Nabi Muhammad irratti buufame, Qur'aanni Rabbii dhimma kana mormee jira. Dhimma kana yeroo dubbatu Qur'aanni suuratul Nisaa suuraa 4 ayata 157 irratti dubbata. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. إسانن المسيح عيسى ابن مريم أجيب نجر فنف نجر للجر قالوا ربي دي بسي ما جري وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه له. جركون إساليه نجيبنا إساليه فنفنا نجد دمان كتابك كوم مفاجر وكا كوم تكو بشن درا كم برا بيا تركي جرم كيسة كتابنا جمع واي فنو يسوع والقوتي ما جري. إيسوس عليه السلام هم فنفمنا هندون اللجر قالوا بك إساء يهودا فنفمنا نما يهودا تكوتو فنفمنا أكن سمت سينا كيسة نما سدتاني إيسوس أجيزو لكان ويتكنا ربي ملائكة جبريل إرك جبريل عليه السلام دفع عيسى فودي غير سمتين دين عيسى عليه السلام يوكان يسوس سمي لما فاكي سجرا رسول صلى الله عليه وسلم قاف معراج بهنسان سمي لما فاكي ستي إساركان إني سمي لما فاكي سجرا كنافو هندوني بك يسوس فنفمي وردي جدود جرم سدين كيسا توكو بل بنتي حسين أكم إن حسين سورة المسيح عيسى تجيرة ميجرا سورة نمتجسني سورة المسيح عيسى فكاتي سنبود جري اسم أجيفت أجيسني جرمانو إرغسي غراغرون بان قدو جراتي وميتوي إيسوس إن أجيبنا يوجن نتجنا نما سدين ابن صاحبني كين ميتوري صاحبني كين ميتي جراني ورغافة جوجل جتو جري أفما والأجيسا مالي إيسوس إن أجيفا ربين ورّي إسا أجيفنا جرى نوجد شكي كيس جرى نوجد إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وهي سارت وندائي جروا شكي كيس جرى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جري شكي هردفوا مالي قبتما إسا أجيسوا رقاتك كلهم قبني جد اتفوا في رب كي يتتانوا مالجد بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربين المسيح عيسى ابن مريم كان قال سميته لسفول جلا أما سمي كيس جرى سمي كيس جرى تو الرئيس أولشوف ربي قال سميته لسفول أمو ديب هوني دفا كان جلو دف إيين دفا كريستانوني ربي تدفا حقان جدو نمت مرتسو دفا جرى مسلمتون نمو فالله كناتي جون إني amantii qaceeltuu ilma namaa barsiisuudhaaf dhufa malee rabbummaa ofii beeksisuuf hin dhufu. Akkasumas warra isaan rabbi jedhan yaada kana guutuu mormuudhaaf amantii kijibaa lafarraa balleessuudhaaf dhufa. Ergamaan rabbii maal jedhan nagaa fi rahman rabbi isaan irratti haa jiraatu. Ilmi Maariyaam kun deebi'ee ni dhufa. Gaafa dhufa ammoo jidduu ilma namaatti dhugaa murteessuudhaaf dhufa. Maal hojjeta amantii kijibaa ni balleessa. Lammaffaa karkarrooni ajjeesa jizyaanii hambisa kanaaf dhufaa jedhan inni deebi'ee dhufuun ammoo mallattoo qiyaamaati
akkasumas ammoo falmii dajjaalii wajjiin wal qabatee dajjaalii namni ajjeesullee almasii Iisaa ilma Maryam dajjaal harka almasii Iisaa ilma Maryamiin ajjeefama iddoon inni itti bu'u hoo eessa almasii Iisaa ilma Maryam kun iddoon inni itti bu'u naannoo Dimashqaa gara kallattii bahaa minaaraa adii bakka jedhamutti bu'a malaa'ikarra taa'ee harka isaa malaa'ikaa kochoo isaa lamaan gubbaa kaayyatee ergasii iddoo sanitti gadi bu'a yeroo bu'u amantiin inni barsiisu amantii kam shari'aa biraati moo shari'aa nabi Muhammadiiti nabiyullaa Iisaa alayhi salaam shari'aan inni barsiisu shari'aa nabi Muhammadiiti shari'aa nabi Muhammadii ummata barsiisa waggaa meeqa ammoo shari'aa nabi Muhammadiin hooggana kan jedhudhaafi waggaa 7 waliigala kan inni jiraatu dachii irra waggaa 40 sana booda almasii Iisaa ilma Maryam alayhi salaam maal ta'a ergasii ni du'a ergasii nabiyullaa Iisaan du'ee muslimtoonni isarratti salaatanii isa geggeessu kana jechuun nama waan ta'eef ni du'a kullu nafsin dhaa'iqatul mawt lubbuun tamiyyuu du'a dhandhamtuudha jedhe rabbiin kanaafu eenyumaayyuu haa ta'u wanti addunyaa kanarra jiru wanti dhumuudhaaf ta'a kullu man alayhaa faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين